mana narrata ufini narrata yeroo meeqa sitti singalu si sammuu kee dalagu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun jirtu hordoftoota koo eegaan akkuma viidiyoo irratti argitanii wabiin waggaa jahaaf ayyuu wajjin akkamittiin akka dabarsee akkamittiin akka rakkatee ishee argate viidiyoon kun ni ibsa. Eegaan chaanal isaa irra guutuu isaa yoo ilaaltanii hedduu honnee nama cabsa jechuudha. Eegaan inni waggaa jahaaf akkana duukaa dhibbatee balbala isaanii taa'ee waan meeqatee argatee ka'ee yeroo isheen kan namaa taatu rabbi hedduu nama guba jechuudha. Inni iyyuu akkas ta'e jennaan hobsa qaban kanaan dura koo maali namni jaallatan ishee qofaadha jechaan ture. Garuu haala kanaan kan inni ishee argatee deebisee dhabetee jennaan ammanayyuu inni nama jabaadha dhugaa rabbi. Egaan wabiin akka kanatti rakkatee balbala isaaniitti deddeebi'ee isheedhaan illee tuffatame tole jedhee jaalaladhaan danda'ee jechuudha. Yeroo argatee ka'ee isheen ayyuun durumaa mataasaa jechuudha. Gati manni deddeebi'ee yookaan ishee rakkisee fi garaa isa nyaattee jennaan kan isheen jaallattee yookaan wajjin jiraachaa turte waggaa kana jechuudha rakkisaanii. Osoo dhugaan jaallateetti ta'e yoomiyyuu ta'u abbaan barbaade mootummaan biyya kamiyyuutu dhufee isaaniin adda baasuu hin danda'u jechuudha. Garuu itti fakkeessitee mucaa kanatti rakkisaa turte hedduu garaa nama nyaata. Kan caalaan yeroo kenna yeroo meeqa sitti singalu si naman jaaladhu qaba narraan fadhu akkamiitiin nama jaallatama hin danda'amu an oksijiinii irraanfachuu dandeessa. Nadhiis bakka nan jeeqin na duuban deemin mana sin dhufin narraa taa'in. Akkatti si dagachuu dadhabee si biraa deemee koo amma kanaan si yaadame. Biyyaa bahe karaa Sudaan hin deemin. Garuu asirratti isheen dhugaa jirtutti himteetti akka isheen isaaf hin taane wabii matuu jaalaluma gowwaasa godhe jennaan amma kana amma hagaa irratti duukaa rakkachaa jira malee duruma jalqaba yeroo inni kadhataa ture itti siqaa ture akka isaan jaallanne akka nama biraa qabdudha jechuudha. Garuu ammoo jaalatti gowwaa nama goote waan ta'eef jennaan mucaan hagga irraatti illee ittiin miidhamaa jira. Waan ajaa'ibaati. Si waamuun ulfaata. Sababni isaa ati deemte qaata. Ati kan koo miti. Kan nama biraati. Ati kan koo miti. Kan biraa taateetta nagartee deemteetta. Anaan mana kan koo onsitee na dhiistee deemteetta. Anatu Egaan akkuma argitanii seenaan isaanii akkanatti mana isaanii jalatti kufee kadhatee waan meeqaan harka keessa gashate garuu isheen waan garaan ishee isaaf gaddeef malee osoo dhugaan jaallatte ta'e osoo mucaan kun nanaaf jedhee aarsaa hedduu kaffale jette dhagaa du'aatti namni adda isaan baasu hin jiru jechuudha du'a rabbii malee. Garuu ammoo namni namaaf yeroo itti deddeebitee kadhattee jettu garaa see laafee ammoo namni kun na gaddisiisee yeroodhaaf si duukaa jiraata yeroo si duukaa jiraatu immoo akkana miidhamtaa jechuudha akka wabii kana. عرفات يا كم يعني ريدي يا ربي جديدي جنت بيتي والطابتين وبرالي ومربطين waan nuti rabbeedhi viidiyoo akkasii maamna ergita rabbeedhi amanuu hin dandeenye barani wallaahi hagamma argee amanuu dadhabe waan argee amanuu dadhabe keessaa
فيديو عداتي وانا بجيكي يا وجهي طريقة جالسة حرام شيء كوجين جرتني أستاذ أصل إنك ترجع أنا أستاذة يدا إسيني جمال تسلا لك يا أبو كمرة تنا تقول والله هدي يجونا وانا تجوتي أرجو أمانو تدبكي سا فيديو عداتي يلا تاسن أرجع موكلا يا وانا فيدي ناير كرب بسيطني والله حبيبتي أنا أصل إنك إرجع أنا نشوف ست ترجع مال قرآن والله يسوع ده دكتور ربي كي ينتكا كدير أدني ما والله كذا شنو لله لا دعك كدا زلمانو والله كذا بتاعك بتشال على أجي ما كمان سيدونا فشير كونه دي والله عندما مساني كولينجا شير كونه سيدونا مدي أجمع كاستيو والله يا مرام بدي وان تجوتي أرجو أمانو تدبكي سا فيديو عداتي يلا تاسن أرجع موكلا يا وانا فيدي ناير كرب بسيطني والله حبيبتي أنا أصل إنك إرجع أنا نشوف ست ترجع مال قرآن والله يسوع ده دكتور ربي كي ينتكا كدير أدني ما والله كذا شنو لله لا دعك كدا زلمانو والله كذا بتاعك بتشال على أجي ما كمان سيدونا فشير كونه دي والله عندما مساني كولينجا شير كونه سيدونا مدي أجمع كاستيو والله يا مرام بدي عنده لا إله إلا الله مال جزيشن يقول لا باستا كنا ما خبر مال جزيشن يقول لا كم تكتي سنوس لا لو بيتا اسمه مسامي ترى من تلا ما بيجي تلالي من يسلا لا لو أصلا نما اللي أنا تلالي فول بيتشا لالي ما يجي فول من لالي ولا دبتره أكاسينغول الدنيا كم تبيتا وانت أنا ساري سيد ما فول لالي كون نورمالي دوان نورمالي رجعتو فول بيتشا أبا بيتشا دم ما هتشوف دور أصلي سي أيوة أنا واي فيديو كنا ربي دبادو غاما تكو يوزر راديو جينغلا هوا ولا غا فيديو بنته بريدا تو كرتا کرتی ان سو ڈاٹے جا ایسے ریڈی کی اللہ ریڈی سر کی پورے وانی لا دے بھی کوئی نتی کولو فات اکا کا صرفت جننی نلا کبتے ویڈیو بیرا رکھا سو ڈاٹا کونو وگا میں کودسنی وگا جا وے تاسلین ویڈیو وگا جا روٹے یہ سرو کا کاما کلے سے رہے ڈالا چکنا ادی وانا دي بقى كيسا إشي تبي يا ربات النيني بيادي عرفتي أكسوان كونتراتا قلتي وان بيتو كان بيسي لابيكا دبرتي ربك على السوشيال ميديا ولا رأيو أكنا قدي سنوت مسكين من ربا كيسا وانا كان بين رمالي دنا أوكي سنرا كاروتا إنا كاروتا مودي لا كنو كارني بقى بربا أول مرة سنتي جمري كادو نجاول نو رابني جاكتي نو لايك راسي No, kurabi bi Ethiopia tahe Ethiopia erge kaya Saudi dake book kerin tibad. Oi, yo kuma asila kain su duje jalan to komo. Abon wara kan ida nama gudda banna ta churi sa nama nama tina. Deli nura nama ra. Yo kana siar ke kawan dora dem. Hudung kap da mor mala ka jo sina furdo amane. Garachi ka ko bana. Asli bi machine san argite tamati. La ilaha illallah la ilaha Achitti deebuun irraa ku favor machine sanarra. Ati maaliif video akkasii gadhiifta? Joonsina fakkaata asii ol furdaa malee jala kanaan hin jirtu xaawula. Na argita dee kun ija kooti moo ganni mateenna tun ganni teenna teennaa miti. Shooppiidha akira bakka garaan amanuu didee shooppiidha mulli ol ganni irra kaayan malee jalaanii dhalabuun wayii rakkoo keessaa dhufte wayiiti jedhee of amansiisa. Amma qalladheera. Mutti olillee mutti lumutti ta'eera amma maashaallah borcii sulundu badee. Bakka amma eega qal'atte ganama jechuun qucci bidiggii dhibba takka hojjedhu akka dabbaan kun siibaayiti min quxurii taatu. Bara ganni akkanuma taatee bara akkanumatti irranuma qaqqajeeltee dhufte jechuu qal'ana. Akkasumaan ta'e amma. Amma yaasi akkasii gadhufe kanaan jala kanaan akkana itti dabaluu qabdoo xiqqaate. Waggaa lama kaayirootti dabarsite. Osoo mana barnootaan seeniin immoo waggaa 7 qabdi. Inni kun uyyuu waggaa 27. Inna haanillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Maal kaalkuleeshinii akkamii hojjetteeti waggaa 24 moo 26 kan jettu? Ditta mijaa yoo jedhe taadaan deemaa dirraa hindhisee nammame.
ati yoo xiqqaatee jedhe haadha baate ati waggaa 30 gadi yoo taatee jette ani calculation hin beeku ani herreegan beeku Oromoon naa tufa. Wallahi rabbiin kun asiin an kaasin waggaa 30 miti 29 ta'u. Wallahi rabbi asiin an kaasin. Maal taate? An gaafa mana barumsaa seenu bar ilkaanuu hin buqqifne bar mana barumsaa nagalchanii kaanii barsiiftuu mana barumsaa irra nabaaftennaan ilkaana oo asii qabee hanga asiiti guyyaa tokkoof keessaa guuree fite hunda isaa wallahi. Ilkaan hin cabsine naan jedhanii natti dawanne dhanii naan gaafa kutaa tokko seenu jechuu maal taatan isin dulloonni hudduun irra qorrite gala kana yaate 33 Gaafa nama arrabsu arrabni kee nama beeka silaayyuu wayita nama arrabsu wayita nama diqqeessu arraba kee wanti qabu hin jiru beekee isaa kana namni waggaa 33 waggaa sanuu dubartii taate dhiirri rakkoon qabu bar laala dhiirri rakkoon qabu Adi. Para ijoollee taakkaa godhaa maal jechuudha qoy raftanii tubar dhugaa rabbii quba keessanii taakkaa godhaa malee maal ati waggaa 33 fi dubartii waggaa 34 45 fuulli isii akkana jira ummata zayitii fixate keessan fuulli waggaa 20 yuudo osoo 25 himattanii keessan fuulli walis tontore ka wali qammanyaanyaa'e fuulli keessan akkanatti maal taata fadhu godhaa والله لما جايبني مال والله وقسما بالله هذا فاتي وسونا قابتني أنا لغي بدين كذا وقاس صدما قدين تاتا جدي يادو هكذا بتشوف يوتي جدي والله والله بالله وقاس صدما no أنت يا من already just no نمني ما جالم بيكو أبا جالم بيكو تجارة بيرو بتشورا في غروك آمني كي فول لكي نما كسيفا كذا تجارة بتشوف يوتي جدي الجمال نما كاما فول يوز أما فكينيا في مجاي توبي رسالة إنه جيتا شو nama waggaa meeqa fakkaata gisee ilaaltu qaama isaa mucaa Geetaachoo jiru tokko. Geetaachoo namni jedhamu jira? Yaa mucaa furdaa tokko. Geetaachoo hin beeku bu'an. Maal ta'e reenni? Ituun argine malee jechuudha. Nama waggaa 50 fakkaata. Gin nama isa beeku wayii gaafadhee walla waggaa 20 naan jedhan. Akka si sadi ta'a yookaan si 4 ta'a jechuudha. Yoo laalteetti nama guddaa waggaa 60 waggaa 70 fakkaata garuu ammoo nama umrii isaa waggaa 20 wannooti. Waa si gaafachuudhaaf ture garuu piraayiveetii namaatiif jechuudha gaafachuun gaarii miti anyways bareeda. Waggaa 70 mallee osoo na haguutanii wallaahi rabbi kadhanii gammada kun wallaahi rabbiin na haajisu. Waggaa 90 osoo na haguutanii wallaahi I am happy. Miskiina wallah mata cabdu. 90 Kala yoo xiqqaatee jedhe jechuudha. Yoo xiqqaatee jedhe tokko immoo koomantii jalatti yoo xiqqaatee jedhe haati faatee bultii ijaarrattee waggaa 8 jiraattee itti bultii keessa jedha. Isallee darmarre jechuudha nuti laargite. Alhamdulillah. Waan gaariidhaa mire waggaa 8 miti namni dhaqee deebi'aa jira bar naga gaafatee deebi'aa jira. Ay waggaa 8 bultii keessa jiraachuu jechuun waan gaariidhaa. Wayyaa qaba. Fuudhee osoo waggaa hin gahin ari'aa jira bar ulfaan ari'aa raabar. Ani yeroo keessa waggaa 8 jechuun intala jabduudha. I am strong. Yeah, we appreciate that garuu. Wallahi. Akka jedhu ani jechuun yaaduma namoonni akkaataa isaaniitti waa tilmaamaniif waan tokko jechuudha. Hedduun keessa dhugaa dubbachuuf jara keenya hin jenne malee umuriin kabajaadha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe. Addunyaan biraan rakkoo hin qabdu umurii ibsachuutti. Namni keenya keessattuu Habashaa wanti jedhamu kuni umurii kana ibsachuu hiyyeellaa keessattuu shamarree immoo taatu immoo umurii kana daawanii gooti duutee baddee dho'ifatti jechuudha. Akka waan kunoo namni kun jireenya sirraa waa wayii ishee godhatu wayii. Wanni kun jedhamu maalidha? Shamarri keessattuu umuriin ishee dabareedhuma dabalaa deemuun fudhatamni